Sanaaf faayidaan nuti irraa argannu baay'ee guddaadha. Falmiin achirra jiru baay'ee guddaa waan ta'eef dafee mootummaan ijaaramee mootummaan gara hojiitti galuu danda'u jiraachuun isaa keessumaayyuu faayidaa biyya Itoophiyaadhaaf biyya keenyaaf barbaachisaadha waan ta'eef haala nageenya biyya keenyaaf fakkeenyaaf nageenya irratti waan baay'ee waliin hojjenna. Sanaafis baay'ee nu barbaachisaadha waan ta'eef jarri kun gara kanatti dhufanii walii galuun isaanii mootummaa ce'umsaa ijaaruun isaanii nuuf keessumaayyuu biyya keenyaaf faayidaa guddaa qabu. Kanaaf nus itti gammannee jirra. So keessumaa security waliinis wal qabatee wanti waliin hojjetaa turre baay'ee jira. Sababa kanaan akka inni addaan hin cinnes isa deebisnee manteen godhuudhaafis hojiin guddaan hojjetamaa jira. Ammaan booda immoo hojiin kanaan dura hojjetamuu jalqabame gara fuula duraattis jabaatee kan itti fufu waan ta'eef kamiyyuu caalaa Sudaan yeroo kamiyyuu nu bira warra dhaabbatan uummanni isaas mootummaa qofaa ta'an jaalalli Itoophiyaadhaaf uummata Itoophiyaadhaaf isaan qaban illee baay'ee adda waan ta'eef kana keessattis mootummaan Itoophiyaas aantummaa obbolummaa isaa agarsiisee jira. Kana keessatti qoodi nuyi fudhanne walitti dhufeenya keenya gara fuula duraatti haalaan kan kanaan duraa waliin cimsa jenneeti kan abdannu. Kanaaf ammas hanga lafa qabatutti hanga danda'amaa ta'etti gama keenyaan deeggarsaaf gargaarsa barbaachisaa ta'een goona jennee yaadna. Keessattuu mootummaan Sudaan fi mootummaan Itoophiyaa dhimmoota ijoo waliin hojjetan irratti reefus ministeerri muummee kaasanii jira waan ta'eef isa waliin wal qabatee wanni dabalatan kan guddaa. Wanti waliin hojjennu baay'eedha. Inni guddaan intarastiin Itoophiyaan qabdu laga Abbayyaa irratti waan jiru irratti. Dhimmi laga Abbayyaa wantoota walxaxoo ta'anii fi ulfaatoo ta'an hedduu qaba. Kana keessatti Itoophiyaan biyyoota lagi Abbayyaa sa'adiis haa ta'u kan nu biraa biyyoonni maddisiisanis haa ta'u warri gadi jiran isaaniin humna kana sassaabuun hojii guddaa ta'uu danda'u turre jiraata. Ammaan booda nuyi laga Abbayyaa irratti wanti nuyi amma jalqabne humna ibsaadhaaf fayyadamuun waan tokko ta'e gara fuula duraattis haala uummanni keenya biyyi keenya barbaaduun itti fayyadamuun keenyan oolu waan ta'eef humnoota kana sassaabuun hojii guddaa biyyi keenya irratti hojjechaa turte gara fuula duraattis caalmaan hojjechuu qabdudha. Kana keessatti qooda guddaa kan qabu Sudaan biyya Sudaan mootummaa Sudaan waan ta'eef kun nuuf faayidaa keenya isa guddaadha jenneeti kan nuyi abdannu. Lammaffaa gabaa naannoo kana hanga ammaatti nuyi baay'ee ittiin fayyadamiin gabaa guddaa kan nu ta'uu danda'u as Sudaan keessa baay'eetu jira. Gara fuula duraattis dinagdee keenya keessatti keessumaayyuu walitti dhufeenya daldalaan cimsuu sana bira darbees daandiidhaanis gara asoosaattis wal quunnamsiisuudhaaf yaadonni kakakka'aa jiran hin jiru. Kan ammatti gargaaramnurra baasii fi dhiheenya xiqqaadhaan hin fayyadama jedhameetu kan yaadamaa jiru waan ta'eef kanarrattis waan baay'ee waliin hojjenna jenneeti kan yaadnu. Boordarii irrattis ishuu garaagaraa hin qabna. Kanaaf isas mootummaan nu hubachuu danda'u, wal hubachuu danda'u jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo ta'u baate gara wal dhabdee fi rakkina biraatti wal gashuunis dhufuu hin danda'a waan ta'eef kanaaf dhimmoonni biroon mootummaa Sudaan waliin keessumaayyuu intarastii biyya keenyaaf jecha waliin hojjechuu qabnu baay'ee waan jiruuf gama kanaa yoo ilaalle mootummaan cimaan biyya kana jiraachuun nuuf baay'ee barbaachisaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran. Your Excellency, General Abdul Fattah Burhan, Excellencies, Heads of States and Governments, Your Excellency, Musa Faki, Chairperson of African Union, brothers and sisters of Sudan, it is with great honor that I stand here before you, bearing witness to this momentous day which marks the birth of a new era for this great nation.
kabajamoo Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan, kabajamtoota aangawoota mootummaa olaanoo, kabajamoo durataa Koomishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Fakii Muhammadii fi kabajamtoota obbolawwan koo Sudaan guyyaa seena qabeessaa fi jalqabbii haaraa uummata guddaa kanaatti fuuldura keessanitti argamu kootti kabajaa fi ulfina guddaatu natti dhaga'ama. Asitti kan argamneef aarsaa guddaa uummanni Sudaan bilisummaaf jecha kaffaleeni. Warreen mul'ata biyya diimokiraasiin keessatti dagaage ijaaruuf qabsaa turtan hundaaf kabajaa fi ulfina guddaan qaba. Waliigalteen mana marii humna waraanaa Sudaanii fi humna bilisummaa fi jijjiiramaa gidduutti taasifame kun lubbuu hedduu bilisummaaf jecha wareegame kan itti yaadannudha. Paartilee biyya keessan badii fi rakkoorraa baraaruuf jecha waliigaltee filattan uummata Sudaaniif jecha fedhii dhuunfaarraa yaadaa fi fedhii hedduminaa kabajaniif baga gammaddan jechuun barbaada. Marii fi marabbaan injifannoo waliiniif dhimma filannoo hin qabne ta'uu nutti agarsiiftaniitu. Kaka'umsii fi fedhii isin mariin rakkoo keessan furuuf mul'istan yeroo rakkoon mul'atu mala aadaa Afrikaanotaa kan ta'e walitti dhufanii ta'anii mari'achuun falada'uun humna guddaa akka qabu mirkaneessitaniitu. Kabajamtoota obboleewwan koo Sudaan guyyaa gammachuu keessanii kana uummanni Afrikaa hedduun isin waliin gammachuu keessan kabajaa jira. Akkuma injifannoon keessan kan keenya ta'e miidhamnii fi gadadoon keessanis kan keenya ture. The relationship between Ethiopia and the Sudan, surpassing many years, had been firmly rooted in mutual respect and solidarity. Hariiroon Itoophiyaa fi Sudaan jaarraa hedduu lakkoofsise wal kabajuu fi waliif tumsuu irratti kan hundaa'edha. Hariiroon seena qabeessi kunis wal hubannoo cimaa ollummaadhaa olii irratti kan hundaa'ee fi bu'uureffatedha. Walitti dhufeenyi hawaas dinagdee fi hariiroon dippiloomaasii fi mul'atni keenya fuula duraa dhimmoota ijoo sadan hariiroo Itoophiyaa fi Sudaan caalmaatti cimsanidha. Nageenyi Sudaan akka mirkanaa'uuf fedhii uummanni Sudaanii fi Itoophiyaan qabdu irraa ka'uun mootummaan Itoophiyaa ji'oota darban keessatti uummata Sudaan nageenya jaallatu biratti cehumsi naga qabeessa akka taasifamuuf deeggarsa walirraa hin cinne taasisaa tureera. Guyyaa kana arguuf imalli taasifame salphaa miti. Waliigaltee tokko irra ga'uuf imalli dadhabsiisaan taasifameera. Kunis tasgabbii fi bilchina sammuu akkasumas gaarummaa keessoo kan gaafatee ture. Ta'us garuu wal hubannoo jabaa jiruun imala kana milkeessuun danda'ameera. Galmi waloo qajeeltowwan haqa qabeessummaa, walqixxummaa, wal kabaja, jaalala biyyaa fi uummataan ibsama. Waliigalteen guyyaa har'aa kabajaa jirru kunis galtee qooda fudhattoota hedduu nageenyaaf daandii saaqanii kan of keessatti qabatedha. Marii fi marabbaa Sudaanonni taasisan mootummaan uummataa seenaa keessatti yeroo hunda yaadatamu akka dhalatuuf carraa uumeera. Humnaa fi beekumsa qabnu rakkoolee keenya ofumaan furachuuf itti fayyadamnaan guddina naannichaa fi nageenya ishee mirkaneessuu akka dandeenyu hubanneerra. Guddina waliiniif qindoomina qabaachuu qabna. Waliin fuulduratti tarkaanfachuuf falaasama maddamar jedhamuun tokkoomnee guddinaa fi badhaadhina barbaadamu milkeessuu qabna. What we can only imagine individually as we work at the national level to bring peace and stability to our countries by instilling the principles and mechanism of democracy. Waan dhuunfaan milkeessuuf ijaarnu gamtaan yoo raawwanne sadarkaa biyyaalessaatti nagaaf tasgabbii mirkaneessuu, dimokiraasii dagaagsuu fi walitti dhufeenya hawaas dinagdee fi siyaasaa naannichaa cimsuun ni danda'ama. Kaartaa biyyootaa fi sammuu keenya keessatti daangaa namtolchee keenyaan alatti dhaloonni walitti dhufee jijjiirama ajaa'ibaa fiduu danda'a. Jijjiiramni ajaa'ibaa kunis hariiroo waliinii irratti kan hundaa'e dorgomuuf qindoomuu bu'uureffata, tokkummaas ni cimsa. Let me also take this opportunity to convey my great admiration and respect to my special envoy for Sudan, Ambassador Mohammed Reer, a seasoned diplomat with a desire for peace. His impartial commitment to the Sudan talks has borne fruit. I would also like to express my gratitude to the African Union's Special Envoy, Professor Mohammed Labat, for his tireless contribution to facilitating the dialogue between the two parties. Carraa gaarii kanaanis kabajaa fi ulfina Sudaanitti ergamaa addaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mohammed Dariiriif qabu ibsuun barbaada. Ergamaan kun waliigalteen Sudaan bu'aa irraa akka buusuuf hedduu dhama'aniiru. Dabalataanis ergamaa addaa Gamtaa Afrikaa Profeesar Mohammed Yaabat paartileen Sudaan lamman ta'anii akka mari'ataniif haaldureewwan mijeessan hundaaf kabajaaf ulfina guddaa qabuuf ibsuun barbaada. Obboleewwan koo Sudaan imalli gara dimokiraasiitti taasiftan eegaleera. Milkaa'ina isaatiifis cimtanii hojjechuu
qabdu. Namni hundi waa'ee dimokiraasii dhukkubsata ni haasa'as. Dimokiraasii dagaagsuuf garuu itti gaafatamummaa isaa kan fudhatan muraasa. Dimokiraasii isa sirrii ijaaruun haarsaa guddaa gaafata. Instituushinoota sirnicha lafa qabsiisan gahee qooda fudhattootaan ijaaruu gaafata. My parting words to the new civilian government and people of Sudan is be the custodians of peace and the guardians of dignity. Partiilee fi uummata Sudaaniif ergaanii qabu waardiyyaa nageenyaa fi wal kabajuu akka taataniin isiniif dhaama. Injifannoo irraa argattan sirnaan tikfadhaa. Waliigaltee irraa ga'uuf mariin gama hundaan taasiftan hundi Sudaanii fi uummata guddaa kanaaf jecha kan raawwatamedha. Galatooma. Tahania once again. Shukran jazilan. Akkuma beekamutti baatii jaha ol rakkinni guddaatu ture. Biyyi kun akka Liibiyaatiif akka Siiriyaa taatanii yaadamaa tureyyuu haa ta'u malee haga Abiyyaas dhufutti rakkoo guddaatu ture. Biyyillee namni baay'ee du'aa ture. Itoophiyaan erga araarsaa keessa galtee Maamulillee ramadamallee imbaasii hojillee taaneef akka Abiyyillee as dhufeet